بربادن already لينتي يلا يا سجمر هاناتي سنيو أصل ريد شير نقول أيدا تريشنا مناتي سودا بيرا كديرا لينتي يا درب اللي سيرا بارين إنكست اللينتا سي ميتي جاتو gifter ma gifti sini kenno sanirra gifter ma jedhamu sanirra yu him barbad dhufani na daawwatanii barbad sitti sinare oromo kuma sagaltama mana tokko jala taa'ee mujatti moosisetti illee hinaare sigale dhuftani mana daawwatu diddanidha sillee dhuftee mana kee jooyin goote ma taaptaap na goosisu diddebsi aare male anflaawori takasirraan barbadu addas borus guyyaa sanisirraan barbadu sigale akkatuma jette akkuma jette ana dhaqabeennaati fayyaa guutuu qaba nama dalagadhees qabu addas yoo gabbu nama mana mala qabu ila sigale nama rakkinaaf geemi taphatee miti baga rakkadheellee sin kadhati namu gaafasan na tabsiisi ummata waliin na qabe sin jedhe osoo rakkadheellee sin jedhe ganuma nagantaa jechuu ila sigale rakkinaaf hin taphanne geemi kan fardare dhiifama si gaafatu qoratu si onnoo gore sitti mataa jira kee dhaggeeffadhu dhiifama fudhatu jirra bar yaani afaaniin uffitachiiftanii reema lolaa tawar mada karanu jira bar wallahi akareef doktor kana jala si lolani sigale osona ibra taate sini lolu sigalte aga seedadhu aga si jaladhu wante anna undafu isnillahi kasartani gara lachuttu baga sin karsase akittillahi moyanne debi dunya tunillahi bute mila bakar ware taate baga kasartan amin sigalte amma maal tare araramnere anamat abba gadame dubbadda araramni kun akkama fudhannu wali galle warri baarin maal jetta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh duraan dursa wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ajaba doctor salama nu jeda qaba alaykum salam akkana ka guyyaa jabo guyyaa jiloo dhaqqaboo jedhani kanan beektanii isin yoo kana jennu akkuma ibiroo ibsaa hacaaluun akkamii ibsita jennaaniin hacaaluma jedhee ibsaa jedhe akkuma maqaa isaatiin kana jechuun ammoo guyyaalleen guyyaa boontuuti boontuun intalateeti hin faarsita ammoo akkasiin dhageenne jaartitii hojjetaa dhagaye isiin illee abbaa warraa kiyya jettee asin nu faarsitii akka malee dhagaye kanaaf akka malee dhageenna ijoolleen akka malee si jaallatti nama jaallatan maleen komatanii waan kee ammoo daa'ima manaattu rimaa garaattu haasa maaliif haasayani waan jaallataniif waan ufii sana yoo abbaan jabeeffate malee abbomti munni tokkichi ufitti aaraan je'ani ufitti naaru kana jechuun ammoo hundeen si jelaan jira jechuudha hundeen kun ammoo si jabeeffatee si faana deema haga si jaallattu si aare malee waan biraafi miti eessallee sin fidanii atillee san fiddu maatii si baay'ate yoo laallee jennu maatiin akka malee baay'atu malee waan ufii abbaan hin wallaalu bootaa jiru kamittu hanqina ufii abbaan hin beeka hin laala kanaatu agarte waan si dubban abbaa keetillee waa hunda keeti namni kamuyyuu isa jelaan dhagaa waa hundaanu amma ammoo tanarra yaa'ii fi jenna ulfaadhaa galatooma abbaa gadaa rabbi sinaa kabaja kabajamaa isinis abbaan gadaa dhaabadhu sinyaan hin tara'u araaramne jaala kenna nutti deebinu bultii ta'e diideen deemin mana keen diigini deebii kootu abbaan gadaa deebi sinyaani abbaa gadaattu si waamee gali xiyyitiin si waamee gali ayya giftar ka tokko faayisi da sirra ya da funa ka wal magalatti golam na rakon qabu lola gaafa sananii keessatti aarsaa guddaa akka faleesii da waan ta'eef isinillee dubbattu abbaa gadaatti aante daura naaseen jaala adabi afrafa kushapi sida kushapi abba kudani sida kushapi kutibirigi kushapi ibsola dhaggeeffadhu adabii gurguddoon adabdee an gaazeen si adabu balance godheen si fudha atillee balance godheen si kana xiqqeesseetu awo bakka jaalaa nuuree nama akka taate simu hoshaappii taraa shanda ifirraa taayyooti
Anamma yoo barbaadde laal tanaa ofirraa dhiisi fayyu maqaa maqeetiiti jeetu isin jedha. Lalla. Maali hundumta maali? Oy. Shanda yettee bira dhee qaama shan. Jaala nure. Anamma wallahi dhaabu. Harkaa jirtaami. Tirippil gaazii jibbaas alaan malee nuti man. Doktor taphachiiftee galatoomi. Akkana laal caalaa nure taaptaa biqilaa humna tana booda. Yoo nan siin galaasi. Hinta kati waan godhu jirtu. Akkana laal amma gartaa caalaa nure amma wallahi akka ajaa'ibatti si adaba amma kun laal kabajaa. Nimboye sista kana mo si diam banate wallahi wala ko shirana ko qasam billah sim wallahi rabbi kana Arraboota keema si hojii tapha dhokkatti hudduun si dhaabeetiin asii deema. wallahi naamani kasimbo qasam billah Maali? maatu dingiya tu si tayre jazba Boodaan si deebisee jirta nama kadhatteen ta'u akkasitti bar. mirga qiyare am abbaan barbaade ana kan namne yaatu na kan na wana yaala ne disu de mirga qabdi ma wama ya daqiya tipsa de bale dirkam na kan ne wajeni Maali hin gartu ati uummanni waan gadhiisu jiru as jala. guys hawa sadi butami injirre namne jala injirre Diina dabaaqoo emma challenge na elli thank you so much diina dabaa. rakkomiti abshira wal rakkomiti afu ya thank you Kabajamtuu tanaa as jala jiratu warra Itoophiyaa kana fooloo naa godha Oromoo. namni kuma dhibba sadii jirtan kun afaan fooloo naa godha hundi keessan afaan gadi qaba fooloo godha guys fooloo godha hundi keessan gadi qaba Eekka nama kanaa takkaan gadi. mana maal godha Kian ko marata rasi guys namni azita ko men malala marata rasi Assalamualaikum. Oh, kamu gimana? ibsu amma maallaqa erginee fi maaltu manatti isa galchine Nyata nyachu dia. amma kaata isa Mani riba. Lala ko sa maljo. na dhaggeeffadhu mee jalqaba waan isin jiru sirnaan nama qalbifadhu laal maqaan irratti erga kun maal jaabeeta Eh. qoy screenshot godheetiin si erga kan hin maallaqa itti erga kana wajjin halaalta kuma tokko Kuma sadiyo nama dabar di abban suna. Koi abbasan abbii atoomsaa bultii jaa wallahi billahi kuma tokko 26 78 45 takka No, awain sing jedheran walla billan sinin jennan. hafali siin jechaan jirru bar si jecha dabarsinee fi beekii abbaan sunillee milkaa'ee siin jedhe Abban baga milkaayedi sisan amalaqeti. Atumanu maqam Muhammad bayani miti dabar jette qabu damare atin dabar nerati. aw khiyaa waan garatan qabatan waan aw khiyaa wallahi namni Biyyan argamtan murtugoota Roboleessan geema qabaatiti gaafa guyyaa 10 Julaay gaafa guyyaa 18 kanarraa kaasee leencarraan qurxummiirraa wooma qabdaniin obboleessa keessan guyyaa sanga murtugoota koottoo birra manzumaa jettisan itti banattaniiti akkasitti Guyyaa sambar. Guyyaa deema keetii karaa ni cufama. Karaa cufamuuf deema murtii. Duukeen ni cufamti makiinaan hin deemtu. guyyaa sadii qofa by the way guyyaa sadii isin Di kopaa taatee guyyaa
sadeen kana keessatti irraa Guyyaa sadii jira. Guys, video amma kan isto hundi keessa Asumaanoo oggaa guyyaa isaa booda gaa guyyaan booda guyyaa oppireessa keessan haa qabsaa keessan jecha miti guyyaa 25 keessaa guyyaa 18 Gaarii goobanni dhufe. Dubbiin xiyya beeke qabee humna kan beekneef qabriidha sii galee. Meen nuti warra hin beekneef qabriidha adda nuu baasaa deemu kaasee wayi. Eegaa bara matanaafuu ammaan gurbaan bare lola marxoon seene gizee hundaniin harka fira fakkaatee naan rabsaa beekta. Hayyee fira fakkaatee si arrabsaa bara. Geemii tiichar jaaniin isa geem tiichar akkas zaamaa beekte. Geem tiichar barsiisaa geemii jechuudha ustaazul geem. Gowwa lama darbaajii nama naan jaa. Maal lama darbaa jettaan gaa amma asitti. Ababa lama darbaajii naan jaa maal darba mama bayaan amma zaatana gagganya. Ababa lama darbaajii naan jaa waan darban hin beeku itee duu darbaa tana. Hayyee. Irraa dandame garuu immoo sa'aatana darbanii saasan dhiisanii beeku aboo gaanii dullee jechuun beeku isaan darbamuu qabdu ni beeytanii sunummaan ni beeytanii darbaadhan jee isin hojii hundi namaa darbaa oolu. Hayyee. Tuutee ni beektaa garuu maaliif qusattee isa kana? Tuutee ni beektaa waan hin jiruun hin dhabee ana kan hin waan Akkamitti jiruun dhabdaree nama akkanaa kana akkamii waan jettuun dhabda gaayis tattaafadha.